Shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo mara keessaniif nagaan koo iddoo jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha yaada gabaabaa kan isin sheerii naaf gootan fudhadhee dhiyaadheetan jira. Dhaggeeffadhaatii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti tarkaanfii addaa fudhachaa ni jira. Keessa bee tuffii hammana hin jedhamne tuffii hagana hin jedhamne uummata nagaa hidhaadhaaf saaxilee balaa abiddaatiin balaa rasaasaatiin isaan gubaa isaan fixaa jiraachuunsaa yaaddoo sodaachisaa fi dhiphina guddaa keessa uummata Oromoo galcheetu jira. Uummata Oromoo qofa otoo hin ta'in uummata Amaaraallee akkuma kana gaaffii guddaa keessa galchee ni jira. Kanaafuu uummanni Oromoo dadammaqinaan maal gochuutu irra jira kan jedhu irratti gaaffii isin gaafachuun barbaada. Keessattuu warroota biyya alaa keessa jirtaniif. Dabalataan immoo hooggantoota warra taatan hooggantoota garee hoogganaa keessa warri jirtan yookaan dura buutota uummataa warri taatanii jirtan akka ijaatti warroota ilaalamtanii jechuu barbaadeetan gabaabaamatti. Hidhannoon Oromoodhaa yookaan gaaffiin Oromoodhaa maaf deebii dhabe kan jedhu irrattis gaafachuun hin barbaada. Uummata Oromoo maaliif hin hidhachiisu? Hidhannoon uummata Oromoodhaa maaliif meeshaa dhabe? Uummanni Oromoodhaa haala kamiin meeshaa argachuu danda'a? Maaliif waliin hidhachiisu? Ana jedhee kanachas ba'e uummata Oromoo kan hidhachiisu yookaan kan leenjisu maaliif dhabame? Isin warroonni waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa isin daggala biyya ormaa keessa fiigaati. Jaljeessa biyya ormaa keessaa duukaa bu'a. Dhugaamatti dhugumatti uummata Oromootiif dhaabbattanii jirtu adda bilisummaa Oromoodha. Hanga uummanni Oromoo akka kanatti dararamu maqaa keessan dhaadhatee alaabaa keessan uffate hanga inni deemee ajjeefamu hanga inni abiddaan gubatu ga'amee isa jiru isin as baatanii as jirra jechuu dadhabuun keessan kun baay'ee akkasintuuf uummata Oromoo biraa qabdan. Jala mureen isinitti himan wanta nagootan tokkoon qabdanii nan shuumtanii nan shaartanii. Uummanni Oromoo waggaa meeqa maqaa keessaniin hidhamaa jira? Uummanni Oromoo waggaa meeqa maqaa keessaniin darara hammana hin jedhamne kaan bishaan nyaate kaan abiddi gubee har'as kunoo mana hidhaa Qileenxoo keessatti maqaa keessaniin hidhamanii yookaan immoo maqaa uummata Oromootiin hidhamanii abiddaaf saaxilamaa jiru, rasaasaaf saaxilamaa jiru. Rakkina hedduun uummata Oromoo irra ga'aa jiru maqaa keessaniin. Isin maqaa qofaan iddoo jirtu malee hojii keessan arginee hin beeknu. Har'as taanaan borus taanaan yookaan meeshaa isin hirka jiru meeshaa hidhattanii jirtan kana uummata biyya keessaatiif ergaa isin achuma nuuf tura. Yoommoo lakki nuti qabsoo uummata Oromoodhaaf finiinsinee galmaan geenya yoo jettan kottaa biyya keessan galaa biyya ormaa keessa wanta gootan hin qabdan wanta buustan hin qabdan. Uummanni Oromoo har'a isin abdatee maqaa keessan dhaadhataa jira. Alaabaa keessan firfirsee alaabaa keessaniin maqaa alaabaa keessaniitiin hidhamee meeqatu seenaansaa badaa jira. Warri seenaa qaban warri seenaan isaanii beekamu hin dubbatama. Kan seenaan isaan beekamne kan gaaffii dhabee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru meeqatu jira. Meeqaan keenyatu quba qaba isaanii. Gabaabaamatti gaaffiin koo waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan baatanii saba keessaniif hin loltan yookaan immoo hin jirru jettanii abdii uummata hin kuchisiistan. Maal jechuudha kun? Anaaf gaaffii guddaadha kun. Meeshaa qabna jettanii afaan bantanii dubbattu. Meeshaa kan isin qabdan kuni biyya ormaa keessatti maal godha? Maal buusaa jirtu? Faayidaa keessan argaa hin jirru nuti. Yookaan isin dhumtaniitu viidiyoo isin kanaan dura waraabdan qofa argaa jirra moo miidiyaa kanarratti jirra jettanii yoo dubbachaa jirtu jiraachuu keessan uummata keenyatti ba'aati hima. Hidhannoo qabaattan kana hidhadhaati gara biyyaatti galaati biyya keessaniif lola biyya ormaa keessatti waan fiddan tokkoon qabu biyya ormaa keessatti teessanii yookaan uummata keessan warra biyya keessa jiran hidhachiisuu hin dandeenyesin. Ana jedhaati achas baati uummata Oromoo hidhachiisa uummata Oromootti kan irratee jiru rakkoo lammii dhabuu miti rakkoo meeshaa dhabuuti kan uummata Oromoodhaa dararsaa jiru. Meeshaa kottaa nu hidhachiisaa hidhachuu ni barbaanna dargaggoonni qophaa'anii abdii kutataniiti du'a eeggachaa waan jiraniif. Du'a kana jalaa wal baasuudhaaf yookaan immoo du'a kanatti wal kennuudhaaf meeshaa hidhachuu nu barbaachisa. Meeshaa nutti bitaatii nutti ergaa. Achi teessanii jirra nuti waboon jettanii abdii uummata Oromoodhaa hankutinaan isiniin jedha.
qabsaa'onni hedduun kan darban miidiyaadhaan miti kan darban lafee isaanii cabsanii dhiiga isaanii buusaniiti kan darban har'as kanatu jira. Kanaafiyyuu ummanni Oromoo hidhannoo barbaada. Ummata Oromootti kan irratti nama miti meeshaadha. Meeshaa nu hidhachiisaanii dargaggoota meeqa karaa irratti badee yaafaa jira waan ta'eef meeshaa hidhatan maaliif ana jedhee kanachas ba'e ummata Oromoo leenjisee ummata Oromoo hidhachiisu maaliif dhabame beekaa dhabne moo nama nu hidhachiisu dhabne moo maallaqa meeshaa bitutu dhabame. Hidhannoon ummata Oromootti hin irratan jedhaan ammallee taanaan ummata Oromoo miidiyaadhaan hin bilisoomtu. Ummanni Oromoodhaa qawweedhaan bilisoomti. Ummata Oromoo dhiiga isaanii har'a jiraa keenya miti har'a du'aa keenya kabaja dhabe. Erga du'aan keenya kabaja dhabe inni jiru jira jedhee maaliif ta'a? Duuneerra malee jiraatti awwaalamne nuti ummanni Oromoodha. Jiraatti awwaalamne ummati nuti jira jennee yaannu erga du'e erga abiddaaf saaxilame erga rasaasaaf saaxilame jiraatti awwaalamuudhaan wanta wal caalluun qabnu warrumti uffannee deemnu kun. Kanaafiyyuu ummata Oromoo meeshaa hidhachiisuu ni qabna. Ummata Oromootti hidhannoo gochuun nurra jira warri jettan achas baati ummata keenya hidhachiisaa malee achi maqaa miidiyaatiin maqaa feesbuukiitiin bilisoomtu Oromoon. Oromoon bilisummaa see kan argattu gaafa sin meeshaa hidhachiiftanidha. Rakkoon ummata Oromoodhaa inni guddaan kan hubachuuf hin dandeenye gaaffiin addunyaa jalaa dhokatee fi jiru kun gaaffiin ummata jalaa dhokatee jiru ummata Oromoo meeshaa dhabuudha. Ammas haa ta'u malee ummata Amaaraati wajjin walitti hidhata godhatanii jirtu. Ummati Amaaraadhaa Tigiree jibbe. Kanaan dura garuu ummanni Amaaraatiif ummanni Tigiree otuu isaan tokko ta'anii jiraachuudhaa baatanii yookaan immoo isaan lammantu walitti hidhannoo cimsee jira ture. Amma garuu isaan lamman hidhannoo isaanii walirraa kutanii walitti deebi'anii jiru. Isaan garuu meeshaa qabu. Gaaffii makoo guddaa kan natti ta'e anaan kanadha. Maal abdattanii ummata Amaaraatti akkasitti of laattanii garaa keessanitti agarsiiftanii isin bira jirra isinii wajjin dhaabbannee jirra isaan isiniin jechaa jiru isinis akkasuma jechaanii jiru. Bor garuu gaafa wayyaaneen har'a hundee dhabdeerti wayyaaneen kufuudhaaf har'aa bor jechaa jirti. Muka bishaan keessaa yookaan immoo bakka isiniif gala miti akkas taatee jirti raafamaa jirti laa wayyaaneen kufuudhaaf raafamaa jirti. Garuu wayyaaneen ji'an jedhu waggaadhaan jedhu akkaseen kuftuu beekamaadha. Eenyutu aangoo qabata kan jedhu irratti immoo ganaa ammasin Amaaraaniif Oromoon immoo akkasiin walitti kaatanii wal fixxannan beeka. Uummanni Amaaraa garuu kutatoodha meeshaa qabu hundi isaanii akkasin irra noolle jedheetan isiniif shakka. Isin kanaafuu jala jalaan uummata keessan otuu uummata Amaaraallee hin beeksisin jala jalaan meeshaa uummata keessan hidhachiisuu ni yaala. Ummanni Oromoodhaan meeshaatu itti irrata malee hirrina namaan qabnu hamma har'aatti takkaa rakkoo namaan godhanne nuti nama haasa'us takkaan dhabne oduun gurra nu duucha oduun karaa miidiyaas gurra nu duucha amma garuu oduu tokko hin barbaannu ana kan ofiin jedhu an Oromoodhaaf hin dhaabbadha kan ofiin jedhu uummata Oromootti meeshaa haayidu. Adda bilisummaa Oromoo keessa tokkitti Kadir Martuuti kan dubbachaa jiru kan falmachaa jiru. Kan ummati Oromoo akkas ta'eera jedhee guyyaa guyyaadhaan sagalee isaa baasee dubbachaa Kadir Martuu qofatu qabsaa'ee jira. Warri kanaan dura isaan duratti hidhattan maaliif achas hin baatan? Maaliif ummata Oromootiif meeshaan bittan? Anas dabalatee eenyuunis dabalatee lammii Oromoo kan taate hundumtuu iddoo jirtu meeshaadhaan walitti birmachuu ni qabna. Higaa miidiyaa bilisoomsuun miidiyaan bilisoome maal ta'e? Injifannoon ummata Oromoo qawweedhaan malee hin argamu. Kanaafuu dogoggoraan dogoggoree fi dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Injifannoon yoomiyyuu kan ummata Oromooti. Injifannoo keenya immoo haala ittiin